Ashamaar kafuun daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa hordoftootaa fi daawwattoonni keenya warreen bara haaraa Itoophiyaa 2017 kabajan baga ittiin isin ga'e isiniin jennaa oduu isinitti himnaa oduu kan isinitti ammoo Baayiluu Nachooti. Barri haaraa Itoophiyaa 2017 har'a akka biyyattiitti kabajamaa oole. Ayyaana bara haaraa Itoophiyaa guutuu biyyattii keessatti har'a kabajamaa ooleera. Guyyaa kabaja bara haaraa kana ilaalchisee jala bultii isaa kaleessa pirezidaantii biyyattii fi muummicha ministeeraa biyyattii dabalatee mataan naannolee hundaa bulchitoonni magaalaalee akkasumas abbootiin amantaa baricha kabajaniin baga geessan jechuun hawwii isaanii ibsaniiru. Dhaabbanni televezyiinii ONNC uummata hordoftootaa fi jaallattoota isaa hundaan baga booqaa birraa fi bara haaraan isin ga'e jechuun ibseera. Somaliland dubbiin ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa dhiyootti xumuramaa jechaa jirti. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu kan dandeessisu waliigaltee tokko dhiyootti mallatteessuuf jirra jedha mootummaan Hargeysa. Somaliland karaa ministeera jaalaa isaatiin har'aa dippiloomaatota biyyattii keessa jiraniif haala yeroo gaanfa Afrikaa irratti ibsa kenniteetti. Dr. Liisa Kayit Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf biyyattii wajjin wal hubannoon tolfame suni amma xumurarra gaheera. Yeroo dhiyootti walii mallatteessuuf jirra jechuun ibsaniiru. Walhubannoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed fi pirezidaantii Musee Bihi Abdii amajjii tokko bara 2024 tolfatan sana lafa qabsiisuuf gareen ogeessota teeknikaa, ogeessota seeraa addunyaa irraa beekaman akkasumas tutni sadarkaa olaanaatti gorsan dhimmicha dhugoomsuuf ramadamanii irratti hojjechaa akka turanidha. Ministeerri jaalaa suni kan beeksisan. Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf walhubannoon Itoophiyaa wajjin tolfame akka hojiirra ooluuf biyyi isaanii ejjennoo hin raafamne qabdi jedhaniirus. Somaliland Gibsiin waraana ishee fuutee Somaaliyaa galuun akka malee nu yaaddeesseera jettisi. Erga walhubannoon sun tolfameeti Itoophiyaan dubbicha maalirra akka ga'e dubbatteen beektu. Isa kanarrattis wanti jette nagaamne. Hargeessaan isaa irraa dabalatee ifatti yeroo lammaffaaf ibsa kenniteetti. Kanaan wal qabatee Somaaliyaan gara Eertiraa, Ijipti, Liigii Arabaa akkasumas gola mootummoota gamtoomaniitti deddeebi'aa jirti. Birmadummaa kiyyatu sarbame jechuun Itoophiyaa himatti. Ijiptiin gaaddisa gamtaa Afrikaa jalattii fi kophaatti meeshaa fi loltoota ishee Somaaliyaa qubachiisaa jirti. Sababa kanaan ammoo gaanfi Afrikaa sodaa nageenyaa jala galeera. Keeniyaa keessatti hojjettoonni daandii qilleensaa biyyattii hojii dhaabuun hiriira mormii ba'an xiyyaarri Itoophiyaas gamasitti balali'uu dhaabeera. Buufanni xiyyaaraa guddicha Keeniyaa Jamoo Keeniyaataa keessatti hojjettoonni isaa hojii dhaabanii hiriira warra oolani. Sababni isaa immoo daandiin qilleensa biyyattii buufata daandii biyyattii biraatti kireeffamuuf jechuusaati. Erga waldaan hojjettoota daandii qilleensaa Keeniyaa guddichi karoora mootummaan buufata xiyyaara kanaa dhaabbata Hindii Aden Groupiif kireeffachuu kan jedhame mormuun hojjettoonni hojii dhaabaniiru. Galaalchi biyyattii Daily Nation jedhamu akka gabaasetti taanaan erga lagannaan hojii gamtaa hojjettoota buufata xiyyaaraa Keeniyaa kaleessa halkan walakkaa hojiirra ooleen booda imaltoonni dhibbootaan lakkaa'aman buufata xiyyaaraa Jamoo Keeniyaataa keessatti danqamanii jiru. Barreessaan olaanaa waldichaa Kaawumoos ni deema akka jedhanitti waliigalteen dhaabbata Hindii waliin taasifame sanaatiin hojjettoonni baay'ee hojii dhabuu danda'u jedhamee sodaa ture irratti mootummaan odeeffannoo waldichi barbaade kennuu didee jechuun dubbiin ka'e. Sababuma kanaan daandiin qilleensa Itoophiyaa lagannaa hojjettoota buufata xiyyaaraa idil addunyaa Jamoo Keeniyaataatti gaggeeffamaa ooleen har'a balallii gara Naayiroobitti taasisu yeroo faddaan kutuu beeksiseera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa rakkoo uumameef maamiltoota isaa dhiifama gaafatee haala jiru ammoo itti dhiyeenyaan hordofaan jiras jedheera. Biyyi waraana ishee gara Somaaliyaa fiddee hin jirtu jedhan muummichi ministeeraa Somaaliyaa. Garuu yoo jiraates nama waan galchuun qabu jechuun himaniiru. Ministeerri muummee Somaaliyaa Hamza Abdii Baarree yeroo dheeraa booda waa'ee muddama gaanfa Afrikaa irratti wayita dubbatan waa'ee hariiroo waraana biyya isaanii fi Masrii falmisiisaa ta'e irratti xiyyeeffataniiru. Ministeerri muummee kun mootummaan biyya biraa loltoota gara Somaaliyaa fidan jiru yoo jiraates mirga Somaaliyaati jechuun himaniiru. Biyyi loltuu gara Somaaliyaa fidaa jiru hin jiru mootummaan kana nu gaafates hin jiru
ammoo akka Somaaliyaatti nuti mirga kana gochuus qabna, nuti biyya of dandeenyadha jechuun himaniiru. Biyya tokkorraa gargaarsa argachuu jechuun biyya biraa irratti miidhaa geessisna jechuu miti ka jedhan qondaalli Somaaliyaa kun biyya ollaa isaanii kan waliin muddama keessa galanii jiran Itoophiyaa dabalatee biyya gargaarsa isaaniif godhu kamuu akka simatan ibsaniiru. Yoo biyya Arabaa gargaarsa gaafanne tole nuun jedhe biyya biraa irratti miidhaa geessifna jechuu miti, loltoota isaanis gara Somaaliyaa galchaa jiru jechuu miti. Isaanis fiduuf nun gaafanne, nuti isaan gaafanne, nuti qaamolee gargaarsa nuuf godhan danda'an kamiyyuu gargaarsa ni barbaanna, ni simannallee. Itoophiyaa irraallee yoo ta'e gargaarsa nuuf taasifamu ni simanna. Kana duras hariiroo akkanaa waliin raawwannee beekna jechuun ammas kana gochuuf qophii akka ta'an muummichi ministeeraa biyyattii himaniiru. Dhiyeenya kana ergaa dhimma ulaa galaanaa irratti waliigaltee wal hubannoo Itoophiyaa fi Somaalilaand jidduutti mallattaa'ee hariiroon Finfinnee fi Moqaadishoo gidduu daran laaffateera. Keessattuu erga Masrii fi Somaaliyaan waliigaltee waraanaa mallatteessanii muddamni gaanfa Afrikaa keessattis daran hammaateera. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dhorkaa misaa'ila fageenya dheeraa Yuukireen irraa ka'an kaasuuf akka jiran beeksisan. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Yuukireen misaa'ila Ameerikaa fageenya dheeraatiin Raashiyaa akkan haleelle uggura kaa'amee akka kaasan himan. Baayiden yaada kana ka dhiyeessan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyo Bilinken Iraan Raashiyaaf misaa'ila baalistikii fageenya gabaabaa Raashiyaaf dhiyeessiteetti jechuun erga himatte boodadha. Baayiden yoo meeshaalee waraanaa kana fayyadamuu eeyyamanii gaaffii Yuukireen irra deddeebiin dhiyeessaa turte fudhatama argachuun daangaa meeshaa waraanaa Ameerikaan dhiyeessituufiif irra kaa'ame kan laaffisu ta'a. Qondaalonni biyyattii weerara humna guutuu Raashiyaa Yuukireen irratti bante uggurri meeshaa waraanaa kun danqaa ta'uu himaa turaniiru. Raashiyaan ammaa yoonaatti dhimma kana irratti yaadan kennine. Garuu mataan biyyattii Vilaadimiir Puutiin kanaan dura tarkaanfiin akkanaa rakkina baay'ee hamaa fiduu akka danda'u dubbatanii turan. Yuukireen meeshaa waraanaa fageenya dheeraa irratti diina rukuchuu danda'u fayyadamuu irratti uggura Ameerikaan keesse ni kaaftii jedhanii gaazexeessitoonni kibxata darbee gaaffii gaafataniif pireezidaantiin Baayiden bulchiinsi isaanii amma dhimma kana irratti hojjechaa jira jechuun himan. Raashiyaan guraandhala bara 2022 humna guutuun erga Yuukireen weerarteesitti Ameerikaan meeshaalee waraanaa Yuukireen keessaa bakka gadi fagoo haleeluu danda'u lolicha itti hammeessa jechuun Yuukireeniif dhiyeessuu irraa of qusataa turte. Akkasumas meeshaalee kana akkan gargaaramnes dhorkaa turteetti. Haa ta'u malee misaa'ila fageenya dheeraa qaban uggura kaa'amee aga tokko laaffisuun Yuukireen misaa'ila fageenya dheeraa fayyadamuun naannoo daangaa Raashiyaa iddoo loltoonni Raashiyaa jiranitti dhukaasuu akka danda'u eeyyamteetti. Biyyoonni michuu Yuukireen biroos meeshaalee waraanaa fageenya dheeraa muraasa dhiyeessaa turaniifiiru. Meeshaalee kana garuu akkamittii fi yoom akka Raashiyaa leeluuf itti fayyadamuu dandeessisu daangessanii turani. Kunis haleellaan akkanaa haaloo ba'uutii biyyoota miseensota naatootti waraana galchuuf yookaan ammoo duula waraana boombii niikuleeraa kakaasuu danda'a jechuun yaaddoo uumeera. Ji'oota muraasa darban keessa pireezidaantii Yuukireen Volodimiir Zelenskiin haala meeshaaleen waraana biyyattii itti dhiyaatu qeeqaa turaniiru. Misaa'iloonni biyyoonni lixaa dhiyeessaniin Raashiyaa keessa bakkatti fagaatu haleeluun akka danda'amu akka eeyyamanis gaafatanii ture. Tarkaanficha Ameerikaan hanga yeroo dhiyootti daangisitee turte. Vilaadimiir Puutiin jalqaba bara kanaa haleellaa Yuukireen misaa'ilota biyyoota lixaatiin Raashiyaa irratti raawwatamu waraana bal'aa kakaasuu danda'a jechuun akeekkachiisaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyo Bilinken akka jedhanitti immoo Raashiyaan misaa'ila baalistikii fageenya gabaabaa fayyadamuuf humnoota Iraaniin leenjifamuun torba muraasa keessatti lammiilee Yuukireen irratti haleellaa geessisuu maltu jechuun yaadachiisaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ammas irra deebinee hordoftoota keenyaanii bara haaraa Itoophiyaa kan bara 2017 baga geessanii barri kun ammoo kan gammachuu, kan quufaa, kan badhaadhinaa, kan rakkoo nageenyaa malee bara itti jiraatamu isiniif haa ta'u jecha dhaabbanni televezyiinii ONN irra deebiin baga isiniin gahe jechuun ibseera.